Ayyaan nageenyi fi araarri waaqayyo si wajjin haa ta'u akkam nagaartu har'a sagantaa keenya arge. Har'a barumsi keenya irraa overview yookiin haara walii gala macaafa qulqulluu isa fakkaatti kallattii torbaan nu keechaa dhiifu kana ilaalla jechuudha. Overview isa hiika isaa deeply oduu hin ta'in tokkoo tokkoon maal akka isaan ta'an jecharraa eegallee beekumsaa fi fakkaattii beekumsaa fi sodaa waaqayyoo irraa eegallee ilaalla jechuudha. Macaafni qulqulluu kana dura baattuu ibsaa torba kallattii torbaan nu keechaa waldaa kiristaanaa keechaa dhiifuu ilaallee turre. Har'allee isa hiika isaa diippilii oduu hin ta'in diippilii tokkoo tokkoon gara fuulduraa ilaalla. Har'a tokkoo tokkoon hiika beekumsaa, hiika gorsaa, hiika ogummaa maal akka ta'e kana hubachuun baay'ee hiika isaa hin beekin baay'ee nu hin galu jechuudha. Hiika hubachuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef waa'ee barumsatii wal qabsiise jechuudha. Hayyoonni adda addaa maal akka jedhan beekumsaa, maal akka jedhan gorsaa, maal akka jedhan ogummaa hiika isaa maaliif hiika nu hubatin nu hin galu jechuudha. Waan amma odeessinu kun jalqaba hiika isaa hubachuu. Har'a waa'ee hiika isaa ilaalla. Maali? Keessattuu annatti toleen artificial intelligence kompiitarri hiika adda addaa kallattii kompiitaraatiin waan ta'eef yoo nu argina. Baay'ee namni kompiitara irraa dubbisu artificial intelligence waa'ee beekumsaa, waa'ee gorsaa, waa'ee baay'ee natti tole. Har'amee isa afaan Ingiliffaatiin qopheessee afaan Oromootti hiikatu isiniin ibsa jechuudha. Kanamoo immoo kitaaba qulqulluu akka hubachuutaniif kitaabni qulqulluu maal akka ta'e kallattii torbaan akkamitti akka qooddan akka hubattaniif jechuudha. Diyaagiraamii anillee ergan. Macaafni fakkaattii hafuura beekumsaaf sodaa waaqayyoo kun gara jalaa bal'aa kana inni kaan of keessaa qaba jechuudha. Isa kana hiikootti kennine garam deebi'a. Qaqaafa gorsaa fi humnaatti. Isa immoo hiika gorsaa fi humnaa kana lamaan walirratti hiikatti kennine macaafa ogummaa fi hubannaa akkasuma hiikatti kennine gara macaafa fakkaattii tartiiba kanaan deema jechuudha. Diyaagiraamii akka kanaan hiikama jechuudha. Mee amma overview wannoo laalla. Macaafa beekumsa as keessatti maaltu jira? Sadarkaa tokkoffaa irratti bal'aan garagalee daatatu jira. Daataan piroosesii yoo ta'e gara informationiitti jijjiirama jechuudha. Hiika watti kennin fooyyessinee andarstaandiitti daballe gara informationii jechuun odeeffannoo jechuudha. Odeeffannoon gara beekumsaa yookiin naawulojiitti guddata jechuudha. Belief justification and understand pattern anoo goone. Naawulojiin immoo gara gorsaatti deema. As keessatti macaafa qulqulluu keessatti bakka baay'eetti hin goone gara artificial intelligence irra hin jira wannoon gorsi waa'een gorsaa hiika gorsaa saayikooloojikaalii maal akka ta'e wisdemiitti deebi'i ammoo wannoon gorsi gara wannootti jijjiirra jechuudha. Hiikatti kennaa yoo deemne andarstaandii dabalaa fi yoo deemne jechuudha. Haala kanaa caaseffama. Diyaagiraamiin hayyoonni adda addaa diyaagiraamii irraa waan guddaa barattu. Mee jalqaba irratti maalummaa macaafa beekumsaaf sodaa waaqayyoo hubachuuf dursa beektonni adda addaa waa'ee beekumsaaf sodaa maal akka jedhan tokkoo waliin ilaalla jechuudha. Hayyoonni adda addaa kan jedhan kana bakka tokkotti cuuffee artificial intelligence irraa barumsa artificial intelligence kun AI kun baay'ee natti tola. Haala qabatama sirriitti waan ibsuuf mee har'a isiniin ibsa. Beekumsi jechuun afaan Ingiliffaatiin naawulojii jechuudha. Naawulojii refer facts dhugooma jechuudha. Informationiin piroosesii gara beekumsaatti jijjiirama. Information understanding skill occurs through informationii gara experience'aan muuxannoo qoodu'aan jechuudha.
Experience jechuun muuxannoo jechuudha. Educationidhaan barumsan jechuudha. Or reasoningidhaan kan argamu jechuudha. Beekumsa jechuun dhugooma, odeeffannoo, hubannoo, understandingii fi iskiilii maaliin argamu? Muuxannoodhaan. Muuxannoon ijoo educationii barumsan or reasoningidha. It can be kan ta'uu danda'a. Theoretically yookiin practically. It involves more than just raw data. Knowledge provide context hiika jechuudha. Interpretation and the ability action. Take action. Take action jechuun waan tokko murteessuu, waan tokko irratti murtii gochuu, waan tokko hojjechuu yookiin solve problems gochuuf knowledge'n kan gahee qaba. Beekumsa jechuudha. Beekumsi laa theoretically perceived qofaan ta'uu hin ta'in practically yaalii aanis hin ta'a jechuudha. Practically yaalii theoretically aanis hin ta'a. Kallattii hedduun ta'a jechuudha. Akkamitti akka acquisition of knowledge akkaataatti argama beekumsaa laallamamu. Knowledge kan gain through various process kallattii hedduun argama asirratti. Precision qaamolee miilaa keenya jechuudha naannoo irraa wantoota taateewwan qaamolee miilaa keenya naannoo keenya irraa argatu. Experience muuxannoo qooddachuudhaan muuxannoo qooddachuun learning barumsa kallattii hedduun argachuu dandeenya jechuudha. Beekumsaa fi sodaa waaqayyoon jedhu kanala. Kitaabni kun fakkaattii beekumsaaf sodaa waaqayyoon jedhu kun macaafni seera ba'uu. Macaafni kana dura isin ibseen ture. Macaafni uumamaa introductionii seessa macaafota hundaa akka ta'e isin ibseen ture. Har'a immoo macaafni caafata keessaa seera ba'uuti. Hanga macaafa Iyyoob kun macaafa beekumsaaf sodaa waaqayyoo akka ta'e sirriitti hubachuu qabna jechuudha. Beekumsaaf sodaa waaqayyoo fakkaatti waa'ee hafuura qulqulluu annuu keessa ta'adu isanni fakkaatti malee beekumsi waa'ee hafuura qulqulluu beekumsi maal akka ta'e maal akka beeknu kun immoo fakkaatti pilaanissa maal akka ta'e macaafa seera ba'uu haga macaafa eessa Iyyoob jechuudha. Foormiin itti argamu wannoon foormii yookiin caaseffama beekumsaa. It can exist as a fact akkuma jirtu dhuguma isaa concept jechuun garee isaatiin maal jalatti akka ramaddii isaatiin kaa'u tooriin bifa tooriitiinis hin kaawwama. Parsiipilii bifa seeratiinis hin kaawwama jechuudha. Seera principles ammalaa irra caalatti accounting namni baratan principilii hedduu qaba. Principilii san apply godhanii waan hedduu furu jechuudha. Accounting is a principle jedhameetoo barsiifama. Bifa principiliitiin foormulaawwan adda addaa seera adda addaa caaseffamee seera san irratti hundaa'ee rakkoon adda addaa furuu danda'a jechuudha. Haala kanaan argama. Naturein knowledge can be practical. Yaalii theoretically. Kanaaf macaafolee keessattuu macaafni seera ba'u seessa macaafa seerati. Macaafni lamaan immoo macaafni leewotaa fi lakkoofsaa bal'ina isaati. Macaafni keessa deebi'ee akkuma maqaa isaa ibsuutu cuuffaa yookiin guduunfaa macaafa seerati. Macaafuleen kuuwwan afan Iyyaasuu haga macaafa Iyyoob maali? Muuxannoo practically ittiin hojjetaniitu macaafota 12 kun jechuudha. Macaafa muuxannoo isaanii akkamitti akka ittiin jiraachuu danda'u namni beekumsaaf sodaa waaqayyoo kan ibsu bifa muuxannootiin kan kaawwame jechuudha. Beekumsa seera kana beekanii
Iyyaasuun akkamitti akka ittiin jiraate saba gaggeesse tokkoo tokkoon kan ibsu Iyyaasuu qofaa miti. Macaafni Saamu'eel hin jira, macaafni mootii hin jira, macaafni lakkoofsaa, macaafuleen kunniin sanumarratti dabalee jechuudha. Seeruma sanarratti hundaa'anii akkamitti akka jiraataniin kan ibsu macaafa muuxannoo nuu kennu beekumsaaf sodaa Waaqayyoo jechuun seerri tokko akkuma jiru nuun hin ta'in kallattii seera saniin jiraachuun la seera beeke jechuun namni tokko beekse la. Itoophiyaa seera qabdi. Seera san gara beekumsaatti jechuun barsiisuun qabu jechuudha. Erga barsiisan akkamitti akka jiraatan muuxannoo adda addaa qooduu fi gara beekumsaatti jechuudha. Seera qofa barreessuu qofa duun ta'in ittiin jiraachuun akkamitti akka danda'amu barsiisuun, hubachiisuun, muuxannoo dabarsuun gahee tokkoon jechuudha. Kana beekumsaa fi sodaa Waaqayyoon seera irra bal'aa neecharii hedduu qaba. Waan hedduu of keessatti qabata jechuudha. Gahee barsiisuudhaan seera saniin jiraachuun rakkoo furuu danda'uu qaba. Rakkoo sun immoo furameetu fakkeenya ekspiriyaansiidhaan sabaa qoodamuu qaba. Macaafni beekumsaa fi sodaa Waaqayyoo kunillee seera kenna. Seera Muuse'aa kenna. Muuseen barreesse seera sanii Iyyaasuun gaggeesse akkamitti akka ittiin gaggeeffamuu danda'amu itti agarsiise. Iyyaasuu qofaa miti. Namoonni adda addaa Asteer fa'a. Namoonni adda addaa akkamitti akka ittiin jiraataniitu yommuu rakkina wantoonni adda addaa kun seera Waaqayyoo kanarra sagalee irraa akka baasuu akka hin dandeenye ittiin jiraatetu barumsa nuu dabarsa jechuudha. Bifa barumsaa, bifa muuxannoo laphee akka Iyyaasuu bakkee barbaachisu akka qabaachuu qabu kan nuu ibsu jechuudha. Inni kun immoo fakkaattii beekumsaaf sodaa Waaqayyoo jedhama. An baay'ee kan ajaa'ibe barumsi an jalqaba macaafni qulqulluu akka rakkoo qabuutti garuu yeroo ammaa kana wanni hundumtuu hayyoonni biyya lafaa dhoksaa madda argannoo isaanii macaafa qulqulluu ta'uu waan takka beelaa yuunivarsiitii har'ittiin qarratsanii ta'u ogeessa ta'u ogummaa'an baasan ogummaa hubatan yoo fudhan beekumsi sun koorsiiwwan adda addaa dipaartimentii fiildiidhaan ni kaa'u saabjektii of fiildii beekumsa san qarratsanii jechuudhaan malaa yeroo ammaa kana ministeerri barnoota bakkuma tokkotti qarratsee baasa fiildii. Barataan injiinaringii tokko wantoota barachuu qabu maal akka ta'e yoo digirii irratti ni kaa'u jechuudha. Digirii sun erga kaa'anii seera san barreeffamaan baasanii erga kaa'anii barreeffatanii isa san barsiisu. Erga barsiisanii isa qofaa miti yaalii kallattii adda addaatiin laabii adda addaatti ni yaalchisu. Yaalii kana qofaa miti beeksisuuf jechuudha. Beekumsi muuxannoo kaampaanii adda addaa iddoo adda addaa nama adda addaa irraa ni qoodachiisa. Beekumsa hin jedhu kun seera san qofa barumsa fiildiiwwan wantoota barbaachisan koorsiiwwan san qofa kennuu seerri amala koorsiiwwan san kennuu qofa odoo hin ta'in koorsii san barsiisuu beeksisuu muuxannoo qooduu fi bakka adda addaa kaampaanii isaa fakkaata muuxannoo baratan filatanii qooduu fi namoota immoo akkatti muuxannoo irraa milkaa'an irraa muuxannoo fudhachuu intarshiippii baafanii ammallee akka sirriitti qooddatan gochuu kallattii sanii beeksisu jechuudha. Erga beeksisan uumaa irratti gara uumaa irratti bara eebba piroojeektii hojjechiisu. Yommuu piroojeektii hojjechiisan kun adivaazarii ramaduuf adivaazariin kun gorsaa. Gorsaan kun macaafa qulqulluu keessaa fudhate raajota macaafa qulqulluu keessatti raajota gorsuu jajjabeessuu kallattii namtichi filatee san irratti kallattii goolii isaa akka kennoo ta'u namticha irra waan beekuuf kallattii kana gooti goolii keetitti humna dabalataa kennaaf jechuudha. Adivaazariin piroojeektiin hundi hojjettee hin beeknaa kanuma kanaan alan ba'a macaafa qulqulluu irraa korroo jedhee barumsa biyya lafaa macaafa qulqulluu dursa. Macaafa qulqulluu nu hubanne malee hayyoonni macaafa qulqulluu hubatte biyyi lafaa argannoon adda addaa macaafa qulqulluu keessaa argate
kitaaba barreessullee hoote wanni hundumtu isteeppiin deemamu hundi oduudhaan aangoo qabaadhe biyya Itoophiyaa kan riisarchii kallattii adda addaatiin akka macaafa qulqulluu akka koorsii tokkootti maali beekumsa achi keessa jiru beekumsaa miti wanti baay'ee riisarchii barreessuuf kitaaba adda addaa barreessuuf haala caaseffama isaa seensi maal akka ta'e oduu asirraa qofa barsiisanii haga waan baay'ee keessa darba inni qofti gahaadha asila akka koorsii tokkootti biyyi keenya kun oduu koorsii tokko go'eetoo macaafa qulqulluu itti dabalateetoo barsiise beekumsa guddaa waan guddaa barattoota yuunivarsiitii amantaa hedduutu jira amantaanuma isaanii sanillee itti dabalanii ogu'an mee laallayyo akka macaafa qulqulluu kanatti caaseffama kana wanni hundumtuu guma waaqayyoo akka jechisiisu oduu haayyuun barsatame baay'ee ajaa'iba beektaa macaafni qulqulluu argannu wanni hunduu asirraa akka madde shakkii takka hin qabu. Eeshi facts are observation the difference in summarizing concepting classification of the fact touring the relationship between facts and the concept ala kanaan jechuudha kan ibsamu. Eeshi example of what is analogy can be analogy maal akka ta'u factual analogy an jedhamu analogy about the subject in general akkuma jirutti kan jedhu factual analogy practical analogy practically yaali'aan yaallamee ta'u kan argame jechuudha akkuma jirutti expertise through doing such as playing an instrument or speaking a language practical theoretical the ability is playing concept ability dandeettii classii isaaniin ibsu participle ibsu theory with specific field field wannoo qanii field gosa adda addaa qanii tola field isaaniin theoretically ibsu barsiisu analogiin kun akkana theoretical analogy jedhama. Eeshi macaafa beekumsaaf sodaa waaqayyoo macaafa beekumsaaf sodaa waaqayyoo gara macaafattoo deemnaa hiika kanarratti hundoofne jechuudha. Macaafni seera ba'uu aga macaafni Iyyoob macaafni seera uumamaa seensa macaafa qulqulluuti la. Macaafni beekumsaa fi sodaa waaqayyoo macaafa seera ba'uuti haga macaafa Iyyoobi. Maaliif macaafni caafan seerri uumamaa kanuma dura akkasiin seensa macaafa qulqulluu seensa hundumaati waan hundumaa macaafa hundumaa wal nu barsiisa oduu seerri uumamaan jiraatin baay'ee macaafa hubachuun waliin barre waan ta'eef nutti ulfaata laaf maali wal nu barsiisa waaqayyo maal akka ta'e uumaa bantii waaqaaf lafaa akka ta'e nama akkamitti akka guyyaa hundumaa akkamitti guyyoota ijaa keessatti nama uume guyyaa torbaffaa akkamitti akka qulqulleessi namni uumame kun immoo cubbuu yakkaa hojjetee jignata keessaa akkamitti akka eebbi kallattii namoota waa'ee eebbi kallattii ittiin daddarbaa ofi kallattii Abrahaam waaqayyo eebba san kallattii Abrahaam ijoollee Abrahaam kallattii Isaaq Yaaqoob horteewwan ijoollee Israa'el lamaan kun wantoonni keessatti macaafa qulqulluu bakka hunduma keessatti seerri uumamaa wal nu barsiisuu baate baay'ee rakkoo hubachuun jechuudha. Mee fakkeenyaaf waa'ee Nohii seera uumamaa keessa hin jiraanne markabni inni hojjete maal akka ta'e waa'ee Nohii isin jedheetuma oduu macaafa qulqulluu bakka biraatti ibsu ta'e waa'ee san hubachuun baay'ee barbaachisaa. Kanaaf macaafni seerri uumamaa seensa macaafaatu hundumaati. Macaafni seera ba'uu amma macaafni seera keessa deemi macaafa seeraa muusila macaafni seeraa shan keessa seerri uumamaa seensa macaafa hundaati seera ba'uu aga macaafa keessa deebi macaafa muusee jechuun macaafa seerati seerri ba'uu seensa macaafa yommuu ta'u seerri keessa deebi immoo cuunfaa macaafa seerati akka kana wanni hundumtuu kan kitaaba kana gan dubbiset seensa qaba seensa booda bal'ina qabaa kitaabolee tokko lama ta'uu danda'a bal'ina booda umarratti ni cuunfa yommuu cuunfuun bare fuucheerii wantoota macaafota keessa san kuma jirutti si cuunfa jechuudha. Mi'a immoo ittuma fufnee ta'uu laalla macaafni Lewwotaa fi macaafni seera lakkoofsaa bal'ina macaafa seerati
tokko tokkoon bal'iseetu macaafota seeraa kan ibsu. Macaafni Iyyaasuu hanga Iyyoob immoo muuxannoo macaafa seeraa kana ilma namaa akkamitti akka jiraatu ibsudha. Muuxannoo bu'aaf laan namoonni kunniin macaafa kanaa seera kana beekumsaaf sodaa Waaqayyoo gochuuf macaafa kana irratti da'uu dabalame. Macaafa beekumsaaf sodaa Waaqayyoo jedha. Macaafni seeraa akka odeeffannootti kennamee muuxannoon dabalataan gara beekumsaaf sodaa Waaqayyootti jira. Bal'inaan immoo ibsuuf gara beekumsa macaafa seerri qofti laa beekumsaaf sodaa Waaqayyoon ta'e. Muuxannootti dabaluu, muuxannootti gochuun, barsiisuun duratti laa piraaktikaalii namni ittiin jiraate Iyyaasuun akkamitti akka ittiin ce'e wantoota adda addaa jireenya keessatti ilma namaa keessatti muuxannoo beeksisuu jechuun wanni irra odeeffannoo caalachuudha laa. Kallattii hedduun caaseffamuu danda'a. Waa'ee macaafa beekumsaaf sodaa Waaqayyoo erga kana jennee amma immoo waa'ee macaafa gorsaa fi humnaa. Macaafa gorsaa fi humnaa, macaafa raajotaa ilaallama immoo akka kitaaba qulqulluutti gorsi yookiin advice counseling jedhanii wannoon isaa maal akka ta'e ammallee hayyoota adda addaa kana walitti cuuffee artificial intelligence barbiu isaa akka artificial intelligence itti ilaalla jechuudha. Counseling psychology is a profession specialty with psychologists that help individuals improving their well-being, resolve personal challenge across the life span. Argite gorsa jechuun challenge across life span keenya jireenya keenya keessatti nu mudatu isa solve nu gochuuf akkamitti akka isa keessa ba'an kallattii san keessa akka ba'an maal nu kennu humna nu kennuudha jechuudha. Gorsa argachuudha, tooftaa argachuudha, tiriitii nu gochuudha laallawannoon. Caaftunna kanaafuu raajoon fakkaatti laayif ispaanii wantoota keessa jirru kana keessa akkamitti akka ba'uu qabnu humna gorsa nu dabaluudha jechuudha. Ayyaana lataa nu kennuudha. Kiifa gosa eeriyaa naannoon irratti xiyyeeffatu maal gorsii fi humna jechuudha. Life span development jireenyi namaa guddina jireenya namaa keessatti kallattii goolii keenyatti akka deemu kallattii keenyatti maaloo guunne akka deemuu qabnu akkamitti akka deemuu qabnu kan nuun ibsu kun maal jedhama gorsaaf humna raajota jechuudha jaalata strength based perspective cimina kallattii cimina akka deemu person concepts preventing in education wantoota rakkoowwan jirurra nu furuu fi barumsa nu kennu kaayyoon laa gorsaa kallattii adda addaatiin namoonni fu'atu. Kana irratti hundaa'an jechuudha. Macaafni gorsaa counseling that especially professional psychology that help people with mental health daily challenge irratti jechuudha. Har'a tiippilii oduu isin barsiisu waa'ee psychology barataa psychology oduu hin ta'in akkamitti waa'een beekumsaa hayyootaan maal akka jedhu macaafa qulqulluu wal qabsiisee akka macaafa qulqulluu hubattanii waan ta'eef hagana ergan jedhe waa'ee kana niga. Key aspect of counseling focus on well-being in the development irratti hoo nama ta'e laa well-being fi develop guddina namichaa irratti akkamitti akka guddachuu qabu kallattii kamiin akka kallattii sirriitiin gorsa goolii positive growth negative yoo ta'e laa rakkoo adda addaa kaayyoo ijoo keenyatti akka deemne jechuudha. Amma fakkeenyaaf adivaazarii kaayyicha nu piroojeekticha galmaan ga'uu yoo ta'e kaayyoo san akkamitti akka wannoo xumurreetoo humna nu kennuudha jechuudha waan biraanti. Life span development irratti strength based approach irratti jechuudha laa. Macaafni gorsaa fi macaaf gorsaa fi humnaa kun akkanaan hiikama jechuudha laa. Kaayyoon isaa kana jechuudha laa. Kaayyoon macaafa gorsaa kaayyootti irratti hir'atu.
Macaafni gorsaaf humnaa macaafa raajotaa. Macaafa raajii sirriyaa fi haga raajii Miikiyaas jedhama. Macaafni kun iddoo gurguddoo lamatti qoodama. Isaanis macaafa raajii gurguddaa Isaayyaas haga Daani'eel. Macaafa raajii gurguddaa Isaayyaas haga Daani'eel. Macaafa raajii xixiqqaa Hoose'aa haga Miilkiyaas. Waa'ee macaafa raajotaa fi humnaa sirriitti hubachuuf kitaaba Aboo Amanamaa jiru Eebbisaa Baay'isaatiin barreeffame. Sirriitti dubbisuudha. Aboo amanaa kana irratti ilaala. Waa'ee gorsaa, gorsi maal akka ta'e, hafuurri gorsaa sirriitti ibsamee ture. Namichi muuxannoo Eebbisaa Baay'isaa hiikee yeroo ammaa gabaarra waan afaan Oromoosaan jiru naan jedhe Eebbisaa gara fuulduraa argan kitaaba kana dubbistan. Kitaaba baay'ee bareedduu turte garuu yeroo ammaa kana gabaarratti hin baane gara fuulduraan hin baasna naan jedhee ture Eebbisaa Baay'isaa. Kanaaf macaafa bareedduudha. Waa'ee gorsaa fi humnaa aboon amanaan akkamitti mirga akkamii akka qabu sirriitti ibsa jechuudha kitaabni kun. Macaafa raajii gurguddaan macaafa raajii Isaayyaas haga Daani'eel. Macaafni raajii Isaayyaas raajichaa seensa macaafa raajii gurguddaati. Seensa jechuudha ilaalaa jechuudha. Macaafni raajii Ermiyaas fi raajii Isqeel raajichaa bal'ina macaafota raajii gurguddaa yommuu ta'u, macaafni raajii Daani'eel immoo cuunfaa macaafa raajota gurguddaati. Macaafni raajii Isaayyaas seensa macaafa raajii gurguddaati. Macaafni Isaayyaas raajichaa seensa macaafa raajota gurguddaati jechuu jalqaba wanti qabiyyee seensa macaafa tokkoo guutu akka guutuu beekuun keenya dirqama. Seensa yommuu barreessinu wanta boqonnaa san jalatti bal'inaan ibsame gabaabinaan seensa ta'anitti wal barsiifna jechuudha. Wanta boqonnaawwan tokkoon keessatti barreeffamu wal barsiifna jechuudha. Macaafni raajii Isaayyaas kun illee moon dubbisu haala kanaan barreeffame. Macaafni raajii Ermiyaas raajichaa immoo qabiyyeen seensa kana keessatti saboota baay'ee ibsame keessaa saba Israa'el fudhatee bal'inaan barreeffame. Saba Israa'el ooddii mana qulqullummaa Waaqayyoo akka qulqullaa'an gorsa kenna. Ooddii kana keessatti sabni Israa'el akkamitti akka qulqullaa'u, sabni Israa'el kakuu duraa san eeguu dadhabnaan Waaqayyo kakuu galee gara fuulduraa akkamitti akka qulqulleessu sirriitti gorsa kan kennu macaafa raajicha Ermiyaas. Macaafni raajii Isqeel raajichaa immoo bal'ina akka itti Yerusaalem marfamtee milikitaan agarsiisuu isaa Isqeel 4 badiinsa biyyicha dhiyaachuu isaa Isqeel 7 ulfinni Waaqayyo mana qulqullummaa Waaqayyoo ka'uu isaa Isqeel 10 haala kanaan caaseffame jechuudha. Irra tokko bal'inaa isin barsiisuuf akka introdaakshiniitti waan ta'eef kana waan jedhin ga'a. Macaafni raajii xixiqqaa Hoose'aa akka Miikiyaas. Baay'inni raajota xixiqqaa 12 akka macaafota Iyyaasuu akka Asteer. Macaafni raajii xixiqqaa kan xiyyeeffatan gorsa saba Israa'el kan saba Waaqayyo ta'anii irratti lama. Akkuma macaafa Iyyaasuu akka Asteer macaafni raajii xixiqqaa saba Israa'el warra ta'an irratti gorsa kenna. Innis weebsaayitii http